godaanne malee Sida Otoo dacheen kuni godaante Otoo laftuu barsige gaatte Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaate Dacheetiin godaanne malee Sida Otoo dacheen kuni godaante Otoo laftuu barsige gaatte Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaate adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yeroo keessan fudhatanii gaaffii deebii nama waliin gochuudhaaf dhiyaachuu keessan hedduu galatoomaa. Galanni keenya badeen. Obbo Daawud qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf hojii hojjechaa jirtu umurii keessan guutuu qabsoo kana keessatti dabarsitanii maaltu akkasin waan kanatti of kennitan hundeessanii ta'e? Qabsoo kana gaafa duraa haaluma jireenyaa fi guddina keenyatu deemsa keessaa akkaataatti jiraannuu fi akkaataatti guddannirraa nani abbaan lafaa keenya bulgaarraa dhufe isa jalatti cisanyaa isa jedhanii warri keenya ijoollummaa keenyatti waan warri keenya oomishan gatiitti itti baannee namicha kanaaf ruboo safaraa guddan guddoo nutti dhaga'ama ijoollummaatti kuni dammaqinsa hin qabnu garuu nutti dhaga'ama ture maatii guutuu deemsa keessa immoo mana barnootaattis waan hedduu nurra ga'e akkuma guddinaattu walitti bu'aa wal lolaa mana barnootaa elementary school shaambootti hin baradhe shaamboo magaalaa warra nubutuuti warra guddeessa isaantu jira ijoollummaatti nu xiqqeessaa wal lolaa wal reebaa guddanne ijoollummaa waliin barannu wajjin kunis kuufame high schoolittis kanuma wingeetitti hin baradheen deemsa keessa immoo wingeetitti maabara tokko qabu ijoolleen Oromoo warri nu dura jiranii isatti nu dabalanii bu'aa nutti himanii seenaa Oromoo dammaqinsaa nu jalqabsiisanii kanuma keessa yuunivarsiitii irra bal'aa ufeeyyuu waa dubbisuu jalqabnee seenaa dhokate kanuma kanatti qabsootti nu dhiibe qabsoo Oromootti erga qabsoo seennee waan hedduutu ta'ee isuma beektanii keessumaa ijoollee summiidhaan na biraa dhumteetu jirti isheen kun qabsoo kana keessatti na hiiteetti isaan dhumanii ani lubbuun hafee isaan achitti dhuman kana dhiisee bakka biraa dhaqu qabsoo kana keessa hin dandeenye sammuu kan nuti na hidhee irra guddeessa sammuu qabsoo kanatti. Mee yeroo hedduu dhaga'ama namoota wareegamanii keessa kan lubbuun hafe akkasiin ta'e akkam ture wanti sun yaadannoo isaa yoo isinitti dhaga'amu toomaan taane nu ibsuu dandeessu? Ani bakkatti waan sun ta'e insidentii sana irra guddaa isaa yaadadhamu ergasii waan ta'e qofaa yaadadha. Damdooloo hospitaala keessatti uf bareen sana dura waan ta'e hin beeku. Hospitaala Damdooloo keessatti yeroo uf baree jirutti hospitaaluma keessa jira. Harkaa fi miilli koo immoo hidhamaadha. Siree irratti hin ciisaa. Harka koo sansalataan hidhamaadha. Miilli koos jalaan sansalataa walitti hidhamaadha. Mammadaadha. Maal akka ta'e hubachuu hin dandeenye. Sana booda xiqqoo akkan bayyaannadheen poolisaan na ajjabanii iskoorti na godhanii dimbiitti na geessanii. Dimbii namoota gurguddaa
faantaati warqaan dabballoota warra security poolisoota ajajoota poolisaa kana kanatu waan gaafachuu yaalanii nama tokko yaalan ergaa waan gaggaatanii waan isaan jedhanis yaadachuu dadhabee achina kanatti nu dabarsanii mana warra security achis torbee tokko argamtu sanii maakalaa nu dabarsan kanuma sidantii yaada ergasii garuu police commissioner gaafasii ka ture Colonel Tasfaan Keelii nama Eertiraati akka carraa ta'e namni kun gaafa duraa yeroo horrutti nukseen hidhee ture 1977 umarraa hanga 1979 warra jalqabaa 1980 horroo dhufee ka hidhaadhaan nuufii keessa waggaa 2 fi 3 booda akka carraa biyya kanatti wal argine otoo hin duraa 2002-2003 detail isaa naa hime fotograafiilee naa kenne fotograafii tokko lama akkas naa kenne kan inni jedhee inni quban qabu summii sana nugseefaa fi warra bulchitootaatu qopheesse erga sana qopheessanii summii suni erga nyaatanii booda akkanaa himanitti ati daftee waama xiqqoo nyaatteeti gara waardiyaa jijjiiruutti deemte naan jedhanii poolisoonni itti ergine san booda namni nyaate achitti waan ta'e ati biyyoo arraabdee gangalattee bishaan itti fiigdee akkasitti lubbuun kee jiraachuu nuu himanii akkasitti warra kaan dhumaniiti marsinee warra wambadee qabanne jedhaniiti achi poolisoota nu ergaa jedhanii akkasitti dhaqnee si qofa lubbuudhaan argine naan jedhe namichi fotograafii wayii allaattiin waan sana nyaattee achitti allaattiin sun duutee jirtu naa kenne fotograafiin sun jira kanuma qofaa yaadadha. Yeroo dhuftan nyaata sana nyaatan eessarraa dhuftanii akkam ture otoo nyaata nyaateen dura deemsi ture? Deemsi ture maal naannoo sanatti deddeebi'aa turre namoota reefu nama ijaarutti jirra namni nu keessaatii obboleessa namicha summii nu nyaachiseetu jiran waliin ka ijoollee sana waliin du'e Taaddasa Shorroo jedhama achuma mana sanatti deddeebineerra akka nu himanitti booda achis dhaqna gandeen kaanis ni dhaqna waanuma irra dhaabbatamee nama ijaaraa namas achi keessaa rukut yookaan kaadhimmataa ijoollee dargaggoota ta'an hojii siyaasaas hojjetaa hojii jaarmees hojjechuu erga jalqabnee turreerra kanuma keessa gaa namni obboleessa isaa nyaachisa jennee hin shakkinu obboleessa isaatii inni nu waliin jiru kan du'e suni namuma kanatti qaxaratan. Yeroo nyaatanii baatan sanatti maaliif kaatanii akka deemtan yaadattu? Yoo tokko ammoo naa idda maakalaawii dhuftanii immoo maakalaawii keessaa baatanii miliqxanii baatanii akka waraana bilisummaa Oromoo dabalamtanii seenarraa kan himamu kun akkamitti akka baatan deemti baatanis dhuguma baatanii turtanii otoo isinitti murtaa'e. Maakalaawii nu fidanii sana booda naqamtee akkuma sii hime maakalaawii yeroo nu fidan na fidanii reefuma koo fidan malee baay'ee dhukkubsataadha dhiigan balqaba ka jalqabaa investigeeshinii jalqabanii qormaata sana tumaa dhiiga tufuu waa yaadadhus hin jiruuf maal akkatu malee sana booda ofeeyyuu laafee poolis hospitaal na geessanii poolis hospitaal gara ji'a tokko na wal dhaananii yeroon fayyee
sana boodamus karchalleetti adeemsa. Kuni 1982 hanga 86 achuma wannin ture karchalleen ture. Karchallee keessa hidhaama waggaa dheeraa ta'uu waan beeknuu fi of ijaarree achi keessa barnoota waan warra baratuu qaban barsiisuu warra barnootas barachuu kanatti of ijaarree otoo jirru gaafa barbaadan nama barbaadan waamanii ajjeesuu nama barbaadan waamanii ol deebisuu investigeeshinii kun noormaaliidha. Haa ta'uuti kaan hidhamaa baay'eetu jira hidhaa sana keessa kanummaan siyaasayyuu APRPtu jira meesontu jira warra wazliigtu jira warra kaanis inni jiru hidhamaan siyaasaa baay'eedha gosaan yeroo sana dargii keessa. Isaan kun waggaa waggaatti keessaa hin hiikamne jiru ni hiikama namni hundi ka adda bilisummaa Oromoodhaan hidhamu namni tokkollee kan hiikamu jiru. Kanaan jirru Oktoobar Noovembar 86 maakilaawiidha. Ilmaan Oromoo qaroo ta'anii akka lubbuu keenyatti ka jaallannuu fi ka waliin qabsoo gochaa turre jalqabuma yeroo dhaadhu kun gadi dhaabbatu turayyuu yuunivarsiitii keessatti wal beeknu Muhee Abdoo isa waliin immoo Gazaa'in Kaasaa'uun ani halaalumatti hin beeka nama kana Muheedha baay'ee closely yuunivarsiitiidhaa jalqabnee ka wal beeknu maakilaatti illee wal argine eeggazoo waaqeetii kanas maakilaatti hin argee kaan kabbada deemseeti warra kana maakilaadhaa fuudhanii ajjeesuu isaaniidha jechuudha. Nuti karchallee jirra. Kun hedduu nutti dhagahame. Ka jaarmeelee siyaasaa kaanii namni keessaa ni hiikama. Ka hiikuun hafe immoo namni yeroo ajjeefamee jedhutti sitti dhagahama. Kana caalaa waan kana callisnee teenyee achi teenyee lubbuu keenya ofii keenya baafachuu qofa otoo hin taane diddaama keenya agarsiisuu qabna. Yoo duune isaa duunu karaa irratti jennee sadii taanee mari'annee tokko Nagaasaa Kumsaati kaan immoo Amaan Nuuraa amma Noorwee jira. Haala kana callisnee ilaaluu qabnu. Yoo duune isaa duunu bahuu qabna akka ta'u taanee tolfanne jenne. Egaa malli jiru tokkichi mana hakiimaa deemanii mana hakiimaa yeroo dhaqanitti jedhaa miliquu haala tolfachuu qabaa sana tolfannee baane jechuudha. Kanuma wanti ta'e inni kaan haala hamaa keessa baane yeroo sana keessatti haala namni keessa darbuun keessa hin darbineeti ka dirree geenye inni seenaan isaa dheeraadha. Hedduu waan nama ajaa'ibudha. Seenaa keessas Ameerikaa hidhamtan danda'udha. Ka carraa ta'e xiqqaa fi guddaan baay'eedha hidhamuun. Kattiin jalqabaa akka 1971-72 akka lakkoofsa Awurooppaatti yuunivarsiitiidhaan yeroo ijoolleen protest gootu waliin haala sana keessatti qabamne holotaatti hidhame gara ji'a 5 ji'a 4 hidhamne baane holotaatti holotaa military kaampiitti jechuudha. Kun jalqabaati. Sana booda akkuma carraa ta'e ammas 1975 yeroo municipalitiitti boombiin dho'e
sigoona insidentii kanatti jedhanii akka na qabanillee ammoo na citiisaa baruu hin dandeenye. Kun 1977 hanga jalqaba 1980 end of 79 shaambutti nu fide Nugusee Fantaa yeroo imruu ibsaa fa'aa birroo kuufaa hidhee Naqamtetti dabarsee nuun shaambutti nu dhiisee baay'ee dhagaa nuti achitti fayyadamne inni gara waggaa 2 fi ji'a 3 jechuudha. San booda immoo isa amma jenne kana salumaa isa yeroo summii sana jechuudha inni waggaa 5. Nama summii si nyaachise sana wayii argitanii? Hin argine akkasii jedhanii ijoolleen tarkaanfatti fudhatan jechuun akka erga nuti deebinee booda erga nuti dhumnee booda. Otoo argitanii maal jettuuni? Maal jenna nama laalessaa garuu meeshaadhaan silaatii gaafa sumni itti jiraate warra gaanaa qindeesse warri Nugusee Fantaa bahee fi Dirribaa Moggaa bahee fi warra kaan warra waan kana qindeesse silaatii humni isaa fi waan isaatti jiraate ka haaluu ijoollee sanaa bahuun nutti ture. Isaan kunis deemsa keessa hin hafnee fi akka tokkotti nuti hin godhin malee Nugusee Fantaa maleedhaatti ture. Haalumti sochii warraaqsaa iyyuu isa argate. Isaanis laaga barbaadu namicha kana caalaa. Mana taa'anii ba'anii dabalamuu dhiisutti yaadaanuu waan barbaadan waan hawwanii wal arguun nama gammachiisa. Manni dhaabama ulfaataa akka ta'e namuu kan beeku. Yeroo waraanatti dhaxxanii dabalamtan maaltu isinitti dhaga'ama? Inni nuuf yeroo achi geenyu jalqaba sagalee tokko karaa irratti nutti dhufte nu qabde sagaleen kun eessaa deemtu isin basaaseette ta'u suutuma inni hubachiifne erga hubatanii booda isaan warra duruu anaan beekantu keessa jiran rasaasa fixanii gammachuudhaaf ijoolleen kun nuti immoo gammachuu keessa darbee akkuma namni kamuu immooshinii qaba namni hundi of keessatti boo'ichaan lafarra gangalanne sadan keenya achuma gahuu keenya nagaadhaan maaliif waan keessa darbeetu ulfaataa ture karaa sana gidduutti hedduu boonyee boo'ichi kun guyyaa baay'ee boonyee gammachuudha. Waraana keessaallee namoonni argee kana dura dubbisi seenaa kana nutti himaniiru hedduu ulfaataaf hamma dheeraa akka ture. Jaaljamu dammaa hiree ulfaataa ba'aa guddaatu isinirra jira. Rakkinoota amma sanaa keessa darbitanii ba'aa rakkina gabrummaa hidhaa dararaa uummata Oromoo yeroo adda addaatti baatanii jiran kan naanni kun akka abbummaatti fudhatee falmaa jiru fudhataniitti jirtu. Akkamitti jirtu amma? Akkamitti jirtuun dhaabiraa fi qabsoon akkamitti jiraanatti fakkaata. Dhuguma akka waan ulfaataa keessa darbine waan jaarmiyaan siyaasaa jaarmiyaan keessattuu bilisummaaf lolu gargaarsa tokkollee kan hin qabne uummata qofaa irratti kan hirkatu haala duulaa kadiinaa ka waa illan diinaa warra diina kana gargaaran jaarmiyaan kun akka lafaan kaane jalqabumarraa as dhiyoo kan immoo chaartaraa as keessaanis alaanis duulli qabsoo kana irratti ta'e baay'ee ulfaataadha. Jiraachuufu yeroo qormaata keessa galame deddeebi'amee isa baay'eedha. Haa ta'uutii irra darbine karaa waraanaas karaa jaarmiyaas akka jaarmiyaatti
haala rakkina kamuu keessa rakkina dhaaba kanaa fi rakkina qabsoo kanaa baatanii rakkina kana keessa akka baanu nu godhanii jiranii sadarkaa tokkoffaatti uummata kanaati jiranii. Ittaanee haala qormaataa ulfaataa keessa miseensota itti cichanii murannoodhaan qiiqiidhaan jaarmiyaa kana rakkina keessa dabarfamee jechuudha. Isaan kun qabsoo kana keessatti bakka guddaa qabu. Jaarmiyaa kana keessatti dabarsee amma sadarkaa dhaabni kunis uummati kunis jaarmiyaan kunis qabsoon kunis qoma isaa dhiibee olaantummaa diinaa irratti argatee jiruuf irraa jechuudha. Dhiyeenya kana walgahii kunis sabaa gaggeeffatanii jirtu ibsilee bahee jira. Walgahii kunis sabaa kanarratti xiinxaloonni dhimma Oromoo ilaalu qabsoo ilaalu naannoo ilaalu irra geessanii murtii dabarsitan maali? Qaramataa keenya akka hubannutti akkuma gaaffii kee duraa keessatti tuqe qabsoon uummata Oromoo diina kanarratti olaantummaa qaba. Olaantummaa argatee jira. Kuni galataa uummata keenyaa fi dargaggoota murannoodhaan sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhatanii wareegamaa jiranii galata guddaa qabu. Diinni keenya waan lama qofaa irratti rarra'eeti jira. Jaarmiyaan isaa diigameera. Jaarmiyaan bulchiinsaa, jaarmiyaan basaasaa. Qabsoon kun irra aaneera kana OPDO ka irree tikaa wayyaanee waggaa 25 irree tikaa wayyaanee ta'ee uummata keenya irratti diriiree jiru laamsheesseera qabsoon kun. Haa ta'uti diinni ammallee tikaa fi waraana irratti rarra'ee jira. Isa kanas diiguu ni danda'ama. Mala ittiin diigamuu fi mala ittiin irra aanamu tooftaan hundii fi hagamuu wareegamnu gaafatu irra aanuu danda'ama jedhameeti lafa taa'amee jira. Irra aanuu danda'ama immoo miiraakil jedha faranjiin. Miiraakil qabsoon kun horate haala humna waraanaa fi tika olaanaa guddaa Afrikaa keessattuu ka darbii ture darbii taanee wayyaaniidha ka jiru. Isa kanarra aanaa jira qabsoon kun kana ka dallaf kaate. Kana keessatti ka dagatamuu hin qabne ammallee taanaan haala nama qaanfachiisuun waahilloonni mootummaa kanaa itti rarra'anii gargaarutti jiranii kun sabaa lafa kaatedha. Inni kun isaan kana wajjin lola seennaan ulfaataadha. Haa ta'uti hagamuu gurra isaanii duuchatanii isaan kana balbala isaanii reebuudhaan mooraalii isaanii irratti waan gochuudhaan gargaarsa kana akka dhaaban kun kan irratti hojjetamuu qabu akka ta'e humna guddaa fi qabeenya guddaatti dhangalaasaa jiran mootummaa kana jiraachisuu fi isa kana cuunfaadhaanii haa ta'uti akkuma deddeebisee himuu yaale bilisummaa isaa harka isaa galfatuudhaaf murannoon uummata keenyaa dhaaba kana jala diriiree qabsoo dargaggoonni ofitti fudhatanii waan jedhan wanti dhaabuu danda'u hin jiru. Galii isaan magaa wareegama gamu nu gaafata. Wareegama kan nu gaafatus ni beekna. Kuni waan dhaabbatu hin qabu. Kuni akkaataatti gumiinsa lafa kaa'uttidha. Qabsoon bilisummaa Oromoo keessaayyuu kufaatii darbii boodaa fi dachaa tarii ba'anii karaa biyyoota alaa dubbeedhaan humnaa waliin lolamuun rakkinoota walxaxaa hedduu keessa darbeetu yoo nagahee maanni iccitiin akkamiin bayyanata akkamiin sanarraa hafuu danda'e biyya dubbee ga'aan qabu deeggarsi ga'aan jiru mootummaadhuma akka adda bilisummaa Oromoo riphee lolaa waliin lolamaa jira mootummaa wayyaanee
keessaa haalaan dhiibbaa jiru hunda dandamattee akkamiin as ta'e? Iccitiin qabsoo jabna qabsoo kanaayyuu gaaffii ammati jette kanarratti rarra'a. Gargaarsa jedhu dubbee kana argatuudhaaf hedduu ijoollee chaartara boodani karaa Somaaliyaa yaallee wareegama hedduu baafne sun hin taane dhiibbaa biyyoota alaa fi mootummaa wayyaanirraa naannoo sana wareegama hedduun keessaa baane jechuudha. Karaa Keeniyaallee karaa kibba Oromiyaa hedduu tattaafanne Keeniyaa kana tuttuqnee karaa sana lubbee horichuudhaaf inni sunis hin taane dhiibbaa alagaarraatii mootummaan Keeniyaa doorsifame inumaayyuu duubaan akka nutti duulu waraanaan deddeebi'ee kana nurra ga'ee dubbee haadhabnu malee humna keenyaan jiraataa jirra. Moonaa naannoo sanatti duula karaa Keeniyaas karaa mootummaa Itoophiyaas deddeebi'ee nurra ta'urraa karaa Sudaan silaayyuu waa yaalamu dhabamee chaartara booda. Egaa malli tokkichi jiru wareegama baasanii biyya keessaan humna ta'u qofa kan jedhurra gaariidhaan kuni isa kana humna biyya keessaan humna jaarmiyaa fi siyaasaa ka ummata kana gara humnaatti jijjiirsisu irratti gadi taa'ee beektota hedduu qaba biyya keessa ka ummati kun horate barattoota yuunivarsiitii waliin maree bal'aa waggaa dheeraa 2001 kaasee hanga 2011 gidduutti maree fi leenjisaa fi jaarmiyaa fi yaada kana qabsiisuu fi isa akkasumatti diddaa emooshinii irratti taree ka jaarmiyaa fi leenjisa irratti hundaa'e caasaa diriirsuu dabballoota baay'inaan leenjisanii uummata keessa facaasuu uummata kana waan sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo fi mirga isaa akka inni falmu qabsiisuu hanga mana keessa deemanii uummata kana barsiisuu ganda isaa keessa taa'anii barsiisuu waliin jiraatanii barsiisuu isa kana waggaa 10-12-13 darban kana keessa ka yeroo keenya fudhate kuni bu'aa argamsiise ofiisaa ofiisaa bal'isee ofiisaa of ijaaruutti gadi taa'ee ofitti fudhate qabsoo garaamati kuni kabalbaanis kanuma keessaan humna ta'ee humna keessaan as bahee malee alarraa eeggachuu akka hin dandeenye dargaggoota beektota akkasumas uummata kana qabsiifne gadi jabeessinee kaa'imnu ammallee uummati Oromoo uf malee wal malee waa tokko hin qabu eenyurraayyuu waa eeggachuu hin qabu gargaarsa alaa malee immoo jijjiirama fiduu